Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiilooheerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Kanneen dhiyootaa fi fagoo taatanii raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo karaa weebsaayitiiwwan garaagaraatiin nu hordofaa jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya. Nagaan keenya jaalalaa fi kabaja bakka jirtanitti isin qaqqabu. Qophiilee keenya irraa karaa raadiyoo sagalee bilisummaa Oromootti isiniif darban qabannee dhiyaanneerra. Maarree hanga xumura qophii keenyatti nu faana turaa jechaa qophiilee keenya irraaf qabannee dhiyaanne akka itti aanutti isin beeksisna. Qophiilee har'aa isin beeksisuu qabsi faana turu ammoo isaa nagaasati. Jalqaba irratti oduutu isiniif dhiyaata. Oduutti aansuun ijoo dubbii adda bilisummaa Oromootu isiniif dhiyaata. Dhuma irratti immoo haala godinota Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessa jiru irratti afgaaffii jiraataa achi waliin goonetu isiniif dhiyaata. Maarree hanga xumura qophii keenyatti nu faana turaa jechaa amma kallattumaan gara oduuttiin isin ceesisa. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu har'aaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Murni bilxiginnaa afaan qawween aangoo isaa tikfatu Oromiyaa keessatti duguuggaa sanyiif barbadaa'insa qabeenyaa dhaqqabsiisuu jabeessee itti fufee jira. Qaamni ani biyyan bulcha ofiin jedhu piippiin uummata nagaaf meeshaa maleeyyii irratti lafoof qilleensarraan haleellaa raawwachuun lubbuu namaa akka baalaa harcaasaa fi qabeenya barbadeessuu daran ammeessuu irratti argama. Haala kanaan guyyaa kaleessaa sadaasa tokko bara 2022 lixa Oromiyaa ona mana sibuu bulchiinsa magaalaa Waamaa Toobbaraatti haleellaa xiyyaaraa lolaan raawwateen uummata nagaaf meeshaa maleeyyii irraan miidhaa lubbuuf madoo hamaa dhaqqabsiisuu odeessi jiraattota irraa ba'aa jiru ifa godha. Haleellaa xiyyaaraa lolaa piippiin uummata meeshaa maleeyyii kanarratti raawwateen Iliyaas Abdul Kadir, Sheek Jaafar Kadir Atoomsaa, Mujaaddin Kadir, Naasif Ahmad, Samiraa Adam, Qaasim Nagaasaa, qannoo jireenyaa kanneen jedhaman yoo madaa'an daa'imti ganna 9 Bashoo Sheek Elimaa jedhamtu ammoo lubbuun dabarteetti. Ganda goorii dabalatee ona qilxuqaarraa keessatti xayyaaraan boombii darbuu uummata sodaachisuun akka mul'atee fi addatti magaalaa qilxuqaarraa keessatti rasaasaan lubbuun dargaggoota hedduu ka darbe ta'uu kan himan jiraattonni naannoo haalli jiru ulfaataa waan ta'eef namoota lubbuun darban illee adda baafachuun hin dandeenyes jedhu. Mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduutti mariin nagaa Afrikaa kibbaatti guyyootaaf geggeeffamaa ture maalirraa akka ga'e har'a akka ifa godhu gamtaan Afrikaa beeksise. Waraana waliinii Itoophiyaa waggaa 2 geggeeffamaa jiruuf fala siyaasaa soquuf mariin jalqabaa erga magaalaa Piriitooriyaatti geggeeffamu eegalee torban tokko lakkaawameera. Mariin nagaa jaarsummaa gamtaa Afrikaa jalatti kan hoogganaa jiran pirezidaantii Olizeeguu Obaasanjootu ibsa kana miidiyaaleef kennaa jechuun gamtaan Afrikaa beeksisuu BBC'n gabaaseera. Mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduutti mariin nagaa Afrikaa kibbaatti guyyootaaf geggeeffamaa ture maalirraa akka ga'e har'a akka ifa godhu gamtaan Afrikaa beeksise. Waraana waliinii Itoophiyaa waggaa 2 geggeeffamaa jiruuf fala siyaasaa soquuf mariin jalqabaa erga magaalaa Piriitooriyaatti geggeeffamuu eegalee torban tokko lakkaawameera.
Marii nagaa jaarsummaa gamtaa Afrikaa jalatti kan hoogganaa jiran pirezidaantiin duraanii Olusegun Obasanjootu ibsa kana miidiyaaleef kenna jechuun gamtaan Afrikaa beeksisuu BBC'n gabaaseera. Mariin nagaa kun kibxata dabre erga geggeeffamuu eegalee wiixata dabree goolabama jedhamee eegamaa turus itti fufeera. Haga ammaa odeeffannoon mariin kun maalirra akka gahe himus ba'aa hin turre. BBC mariin kun hagaarraa itti fufaa jiraachuu maddeen isaarraa hubatuu beeksisee jira. Mariin kun magaalaa Piriitooriyaa waajjira haajaa alaa biyyattii keessatti geggeeffamaa jira ka jedhe BBC'n ayyaandaawwan marii nagaa kanaa maal akka ta'anis ifatti haga ammaa wanti himame hin jiru jedheera. Haa ta'u malee dubbiimaan waajjira dhimma alaa USAID Price onkoloolessa 31 bara 2022 ibsa kennaniin qaamoleen mari'atan wantoota 4 mirkaneessuuf akka ta'e ibsan. Ibsa kanneeniin kaayyoo marii kanaati ka jedhan hatattamaan waraana dhaabuu, lammiilee Itoophiyaa gargaarsi barbaachisu hundaaf gargaarsa dhiyeessuu, nageenya lammiilee nagaa mirkaneessuu fi waraanni Eertiraa kaaba Itoophiyaatii akka ba'u gochuudha jedhan. Mootummaan Ameerikaa marii nagaa kana keessatti shoora taajjabdummaa taphachaa akka jiru ifa ta'uu ka gabaase BBC'n gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa US Mike Hammer qondaaltota Tigraay marii kana irratti hirmaatan Maqalee fuudhanii gara Afrikaa kibbaa akka imalan Reuters gabaasee turus BBC'n yaadachiiseera. Godinaalee Wallaggaa lamaan keessatti lammiileen Oromoo qe'ee ofiirraa buqqaanii bakkoota adda addaa jiran gargaarsa dhabuu irraa akka rakkataa jiran iyyatan. Naannoo Oromiyaa godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaaf Wallagga Bahaa irraa ji'a tokko dabree keessa namoonni sababa rakkoo nageenyaan buqqaanii ona Amuruu magaalaa Gamsaa fi ona Kiiramuu keessa bakka adda addaa qubatanii jiran gargaarsa dhabuu irraa akka rakkataa jiraachuu isaanii maddeen gabaasaniiru. Kanneen sababa rakkoo nageenyaatiin manaa fi qe'ee ofiirraa buqqaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa namoonni 61,000 ol ta'an Wallagga Bahaa keessa ammoo namoonni 117 ol ta'an bakkoota adda addaatti faca'anii gargaarsa dhabuun akka rakkataa jiran namoota kana wabeeffachuun gabaaseera. Ameerikaa Waashingiten DC'tti guyyaa irraa 3 bara 2022 hawaasni Oromoo hiriira mormii sirna PP geggeesse. Oduun arganne akka hubachiisutti magaalaa guddoo Ameerikaa Waashingiten DC'tti kan argamu hawaasni Oromoo guyyaa irraa 3 bara 2022 hiriira mormii geggeessuudhaan mootummaa PP uummata Oromoo meeshaa maleeyyii xayyaara lolaan fixaa jiru balaaleffataniiru. Duguuggaan sanyii uummata keenya irratti mootummaa PP'n geggeeffamaa jiru ammaaf ammatti dhaabbachuu qaba ka jedhan hawaasni Oromoo hiriira kana irratti argaman mootummaan Ameerikaa fi hawaasni addunyaa yakka waraanaa Oromiyaa keessatti mootummaa PP'n raawwatamaa jiruuf xiyyeeffannoo akka kennanii fi sirnicha irratti dhiibbaa akka godhan gaafataniiru. Onkoloolessa 27 bara 2022 hawaasni Oromoo UK magaalaa Londonitti hiriira fakkaataa geggeessuun kan yaadatamu yoo ta'u hawaasni Oromoo Jarman ammoo 4 bara 2022 jimaata dhufu magaalaa Berliinitti hiriira fakkaataa qopheessaa jiraachuun gabaafamee jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu nuyi har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma haga ammaatti. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiileen keenya irra akkuma itti fufetti jira. Amma dabareen ijoo dubbii adda bilisummaa Oromootu isiniif dhiyaata, itti dhiyaadha. Roorroon daangaa darbee baraan uummata Oromoo irratti qaama aangoo siyaasaa afaan qawween dhuunfateen geggeeffamu dhaabbachuu qaba jenna ammas. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo 3/2/2022. Uummanni Oromoo qabsoo hadhaawaa gaggeessuun qarayyoo ilmaan isaa itti gabbaree rarraga bilisummaa irra gaheera yeroo jedhutti
injifannooleen inni dhiigaa fi lafee ilmaan isaa itti gabbaree argate qaama aangoo siyaasaa afaan qawween dhuunfateen harkaa butamuun abjuu isaa gufachiiseera. Uummanni Oromoos ta'ee qabsaa'onni ganamaniiru. Uummanni qabsoon isaa afaan qawween harkaa butame ammas afaan qawween ajjeefamaa, doorsifamaa, hidhamaa, baqachiifamaa, qeefii qabeenyaa isaa irratti roorrifamaa jiru kun roorroo fi roorrifama diinaa jalaa of baasuu qaba. Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n badii fi balleessaa qaama biyyattii bulchaa jiruun uummata Oromoo fi lammiilee Oromiyaa dabalatee uummattoota Itiyoophiyaa irratti geggeeffamaa jiru jabeessee balaaleffata. Addi Bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaa geggeessuun murteeffatee wareegama barbaachisu cufa kaffaluuf uummata isaa keessatti bara 2018 biyyatti erga galee qabee dirqama qabsoon irraa eeggamu hunda baataa tureera. Ittis jira. Haa ta'u malee qaamni biyyattii bulchaa jiru PP'n nagaa biyyattii keessatti boora'uuf qabeenya biyyaa daareffamuu fi uummanni hidhattoota mootummaan akka baalaatti harca'uuf falaa fi mala waaraa kan Addi Bilisummaa Oromoo jedhaa turee fi jiru irraa fudhachuu hin dandeenye. Waggoota afuriif uummanni keenya boqonnaa malee ganamaa fi galgala akka bineensa bosonaa busaawaa nyaataaf adamsaniitti waraana lafa irraa fi samii irraan ajjeefamaa jira. Uummanni mootummaa isaa bulchuun ifatti rasaasaan waxalamee ajjeefamu wabiin inni qabu of ta'uu fi wal ta'uun roorroo hammaate ofirraa qolachuu duwwaadha. Haala amma qabatamaan ifatti mul'ataa jiruun uummanni keenya mootii aangoo siyaasaa afaan qawween dhuunfatee afaan qawween teessoo mootii of jalatti tiksu malee mootummaa rakkoo isaaf furmaata barbaadu hin arganne. Qaamni ani mootummaa uummataati ofiin jedhu PP'n uummata heera biyyattii irratti hirkachuun bulchuun hafnaan lammiilee Oromiyaa qe'ee isaanii irratti waraana lafoo, milishaa gandaa, qubattoota babal'ifannaa lafaa fi naannoo ollaa irraa dhufan leenjisee meeshaa itti hidhuu fi xiyyaara lolaa itti bobbaasuun duguuggaa sanyummaa irraan gahaa jira. Kun gocha balfamaa mootummaa uummata bulchaa jiru jedhuun hin raawwatamne ture. Gochi abaaramaan kun qaamota nageenyaa barbaadan kamiinuu kan balaaleffatamu gocha abaaramaadha. Uummanni keenya waggoota arfan darban sirna bulchiinsa PP jalatti guyyaa tokkoof illee hin boqanne. Dararaa fi hiraarfama daangaa darbee irratti geggeeffamaa jiruun qeefii qabeenya isaa irraa boortaan buqqaafameera. Jumlaan hidhameera. Mana hidhaatii baafamee ajjeefamuun bosonatti gatameera. Mana jireenyaa keessatti qabeenya horatee qabu waliin ibiddaan gubateera. Miseensonnii fi hoogganoonni jaarmiyaalee siyaasaa ejjennaa siyaasaa isaaniif jecha murtoo seeraa malee manneen hidhaa biyyattii keessatti korgodamanii gidirfamaa jiru. Kun hundi gochaa suukaneessaa dhala namaa irratti ta'uu hin malle ganna arfan kana keessatti murna PP'n raawwatamaa jirudha. Dhumaatiin Oromoo irra gahaa jiru ammallee hin dhaabbanne. Waraanaa fi xayyaaraan Oromoo gadi haamuun hojii guyyaa guyyaa sirna PB ta'ee jira. Walii yaadachiisuuf gaafa onkololeessa 20,2022 humna qilleensa mootummaa federaalaa PP'n hoogganamu godina Shaggar Lixaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 70 fagaattee kan argamtu Onameettaa Walqixxee magaalaa Minaareetti haleellaa qilleensaan raawwatamee lammiileen nagaa hedduun galaafateera. Onkololeessa 22 fi 23 2022 godina Shaggar Bahaa Ona Fantaallee, godina Shaggar Lixaa Onoota Meettaa Walqixxee fi Coobii Gindaa Baratii fi godina Wallaggaa Bahaa Ona Nuunnuu Qumbaa keessatti haleellaa qilleensaa miigii 29 jedhamuun raawwatameen namoota nagaa 100 ol lakkaa'aman fixeera. Baay'ee isaanii qaama hir'iseera. Guyyaa kaleessaa 3/1/2022 lixa Oromiyaa Ona Manasiibuu bulchiinsa magaalaa Waamaa Toobarraatti haleellaa xayyaara lolaan raawwatameen uummata sibiilii irraan miidhaa ga'u odeessi uummata irraa ba'aa jiru ifa godha. Eliyaas Abdul Qaadir
Sheikh Jaafar Kadir Atomsaa, Muhajid Kadir, Naziif Ahmad, Zamiraa Adam, Qaasim Nagaasaa, qannoo jireenyaa kanneen jedhaman yoo madaa'an daa'imti ganna 9 Baashoo Sheek Elemaan jedhamtu ammoo lubbuun dabarteerti. Ganda Goorii dabalatee ona Qilxuu Kaarraa keessatti xayyaaraan boombii darbuun uummata sodaachisuunis mul'ateera. Tarkaanfiin garjabinnaa murna aangoo qabatee jiru uummata nagaa irratti walitti fufiinsaan fudhachaa jiru dhaabbachuu qaba. Addi Bilisummaa Oromoo ABO'nis tarkaanfii faashistummaa uummata nagaa hidhannoo maleeyyii irratti mootummaan biyyaan bulcha jira ofiin jedhu fudhataa jiru kana akkuma armaan duraa jabeessee balaaleffata. Akka dhaabbatus gaafata. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi hawaasni idil addunyaa gochaa hammeenyaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru osoo beekanii cal'isuu dhiisanii lubbuu nagaa baraaruuf tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatan akkuma ibsa keenya darbee irratti gadi jabeessinee gaafanne ammas cimsinee gaafanna. Walumaa galatti garuu uummanni Oromoo duguuggaa fi roorroo daangaa darbe sirna mootummaa PP'n isa irra ga'aa jiru kanatti xumura gochuuf falmaa jabeeffachuu qaba. Injifannoo uummata bal'aaf Adda Bilisummaa Oromoo 9/2022 Finfinnee. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiileen keenyaarra akkuma itti fufetti jira. Amma dabareen ijoo dubbii Adda Bilisummaa Oromootu isiniif dhiyaata, itti dhiyaadha. Jiraataa naannoo godina Wallaggaa bahaa yeroo darbe haala naannoo keessan jiru tarkaanfii waraanni mootummaa fi humni hidhataa naannoo Amaaraa finxaaleeyyiin faannoo jedhaman wal ta'uudhaan godinoota sana keessatti uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhatan ilaalchisuun waloo iyyafataa turre. Kanas dhaggeeffattooti keenya quba qabu. Tarkaanfilee sanaan lammiileen Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman akka ajjeefaman, kumoota kudhanootaan kan lakkaa'aman qe'eef qabeenya isaan irraa buqqa'anii godinoota kana keessatti bakkoota adda addaatti akka faca'anii jiran gabaasnee turre. Ammas har'a kan wal odeeffannuu ergasii maaltu jira, maalirra jira, godinoota lamaan kana keessatti maaltu ta'aa jira isa jedhu odeeffannoo qabdu yookaan immoo waan lafarraa mul'atu waan uummata keessa jiru dhaggeeffattoota keenyaaf osoo hubachiifte kan jedhu irra deebiin si barbaanne. Amma maaltu jira, maal keessa jira uummanni? Tole haa ta'u galatooma. Akkuma isin kaastan gochi kun baay'een kan inni godhame fulbaana 12 jalqabeeti kan inni keessumaa duraanuu rakkoon adda addaa ni ture. Fulbaana 12 jalqabee akkuma kanaan duraan sunni saba Oromoo irratti karaa finxaaleeyyii Amaaraatiin rakkoo guddaa ga'ee ajjeechaa jimilaatu uummata Oromoo irra ga'ee qeerraa buqqifamuu ga'ee qabeenya isaarraa buqqifamuu ga'ee qabeenya saamamee lubbuu badee kuni kanaan ta'ee sanarraa kan ka'e keessumaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaan 3 aanaa Jaarragaa Jaartee, aanaa Amuruu, aanaa Horroo Bulluq hundi qeerraa buqqa'ee namni qe'ee hin jiru, maatiin qe'ee hin jiru. Injiruun illee waan biraadha. Injiruun kun inni kaan lubbuun dhabame ammoo kan hin argamne reeffisaa jira.
inni kaan kan owwaalcha dhabee bineensi nyaatee jira. Inni kaan kan baqatee shaambuu keessa jiru atileetii 10,000 miti 10,000 ani hin beeku sanaa olitti gaa aanaa sadii tilmaamuun danda'ama. Kun hundi nam tokko qeen jiru lubbuun namaas kan mucaan du'e abbaan du'e haati manaa duute intalli duute walumaa galatti kan sanyiin badee jira jechuudha. Kun hundi isaa kan godhame finxaalii Amaaraatiin akkuma darbe haasofne kan mootummaan kaase shanee kan jedhuutiin kan jedhu kan dabarsee ture kun waan hin taane ta'uusaas soba ta'uusaas kan dura dubbanneerra. Amma gara dubbii kootti yeroo deebi'u yeroo ammaa kana maalirra jira sena gaafate. Keessumaa aanoliin amma jiru kun baay'eensaa daa'ima qabatee dubartiin ulfa daa'imni jaarsi immoo baay'eensaa ukkaanfamee jira isa akka jiru hin beekamu. Keessumaa asirratti akka gudiitti akkuma seenaatti kan dhaga'amuu qabu magaalaa Jaarragaa keessatti jaarsolii walitti qabamanii finxaalii Amaaraatiin kan iddoo tokko jiran odeeffannoon jiru. Maaliif isin kanaa booda dhashitanii somaan taatanii kan jedhu achitti walitti qabanii jiru isaan kaan immoo kanaa ol kan jiru immoo iddoo argametti ajjeefamaa jira jechuudha. Kun seenarra kan hin jirredha. Inni kaan shaambuutti kan inni baqatee magaalaa shaambuutti daa'ima qabatee dubartiin ulfi namni adda addaa achi kan jiru. Inni kaan amma Finfinneetti baqatee kan jiru jira jechuudha. Inni kaan immoo lubbuun hedduu jiru hin beekamu. Yeroo ammaa kanatti kun kan inni ansitti himaa jiru jechuudha. Gama biraatiin sadarkaa mootummaatiin maaltu fudhatameera? Maaltu jira mootummaan maaltu yeroo jettee fakkeenyumaaf waan Oromoo mataa gadi qabsiise baay'ee Oromoos miti Oromoon baay'ee sodaataa miti harkaan qallabee harkaan nyaachiseeti Oromoon kadhattuus miti Oromoon harka namaas hin ilaalu mana namaas hin barbaadu haqa namaas hin barbaadu qeesaa irratti kan inni kana ta'aa jiru waan baay'ee nama qaanessu garuu nama Oromoon guddisee nama firfaan hin mallee fi ijoollee isaa wajjin buddeena nyaachisetu deebi'ee kana godhee gisee kun godhamu fakkeenyaaf Jaarragaa furratti Jaarragaa keessa finxaalii Amaaraa jira yeroo ammaa kanatti jechuudha magaalaa Jaarragaa keessa sooqiin caccabee qabeenyi saamame Oromoon tokkollee kan keessa hin jirre akka nama sii kaase immoo jaarsoliin Oromoo immoo dirqamanii walitti qabamanii iddoo tokkotti qabamanii kanaa booda siin dhashitanii jedhanii iddoo tokkotti qabamanii iddootti ta'antu jira. Kun magaalaa Jaarragaa keessa. Aanaan jaartee immoo jira. Magaalaan Jaarragaa aanaa jaartee jalatti. Aanaa jaartee jalatti. Magaalaa jaartee kan jiru immoo mootummaadha. Kun immoo kiiloomeetirii amma walirraa fagaata kiiloomeetirii 12 jechuudha. Mootummaan kiiloomeetirii 12 irra jira. Finxaaleeyyiin immoo magaalaa Jaarragaa fageenya kiiloomeetirii 12 irratti qeerraa Oromoo buqqistee qeerraa qabeenya isaarraa buqqistee qabeenya isaanii saamanii akkaataa kanaatti uummanni Oromoo dararamaa yeroo jiru mootummaan kana ati ba'aa baluudhaa haayidatti maaliif qabeenyi Oromoo saamamu maaliif qabeenyi uummata kanaa saamama kan jedhe takkaa dubbatee jiru kiiloomeetirii 12 kan walirraa fagaatan istiil isa amma kanatti hin jiru jechuudha. Yeroo kanatti Oromoon keessaarraa buqqa'e. Yeroo kanatti Oromoon horiisaa dhabe. Dhiifamatti deebinamee isa kan humna finxaaleeyyii fi waan mootummaa laalu kana itti deebina maaliif namoota adda addaan akkaataa adda addaatti ibsamaa jira kana itti deebina gara boodaatti amma godina tokko yookaan godina lama dhiisii ona tokko keessa iyyuu manni ni buqqaa yoo ta'e kumoota hedduudhaan kan lakkaa'amu amma akka gabaafamaa jirutti keessumaa gara boodanaa kan akka gabaafamaa jirutti godinoota Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessaati uummanni kan buqqa'e uummata hedduudha kan buqqa'e kan jedhamu mee akka waliigalaatti haasa'uura bifa daataadhaan yookaan immoo lakkoofsaatiin nama du'e kana akkasumatti dhibbootaan jechuurra hagam tokko quba qabdu itti dhiyeenyaan akka jiraataa naannoo sanaa taatanii fi odeessa adda addaa argatanitti kan du'e tilmaamaan kan buqqa'e qe'eef qabeenya isaarraa tilmaamaan waan kana akka daataatti akka ragaatti waan ofirraa qabdan jira. Haa ta'u kana gaa yoo ta'e kan inni waan qabatamaa ittiin beeku si kennuu danda'a. Maatii koorraa jalqabee waan beeku jechuudha. Atileet waan hin qabatamaatiin maqaatiin harkaa qabu iddoo tokkotti namni dhume namni 21 harkaan qabu iddoo tokkotti jechuudha. Kuni Jaarragaatti kan inni ta'e. Kana alatti akka
daataa qabatamaatiin si kennu fakkeenyaaf amma Baha Wallaggaa fudhatte naannoo Kiiramuu kan jiru, naannoo Aroo kan jiru, naannoo Siiddan keessa qabatee kan jiru uummanni Oromoo dhume amma kana jedhee sitti himuu hin danda'u. Egaa tilmaama yoo si kenne tilmaama ta'uu danda'a. Garuu daataadhaan akkasitti waan inni perfect kana godhee si kennutu xinnoo na rakkisa. Yoo ilaalte garuu akkuma jaarragamu magaaluma jaarragaatti yoo fudhatte yoo xiqqaate nama 500 olidha kan du'eeru. Yoo xiqqaate kaan kan hin argamne reessisaa amma ammaatti kaan ka waraabessi nyaate kanatu jira jechuudha. Ani akkan tilmaamutti nama kumaa ol nama ta'a yoo xiqqaateedha sanu tilmaama kooti. Tilmaama kooti. Kan lubbuu dhabe. Kan lubbuu dhabe. Sunu otoo lakkaa'ame amma akkamitti kana si kennu nama rakkisa beektaa namni gara firaatti deebi'ee akka fira isaan ilaalle akka lakkoofne eenyutu argame kan jedhu carraa akkasii hin arganne immoo maaliif kan hin arganne buqqa'ee jira. Maaliif kan hin arganne qeessarra jira. Maaliif kan hin arganne amma qeessarra buqqa'ee inni kaan iddoon akka nama siin jee Shaambuu jira. Inni kaan gara Finfinneetti baqatee. Eenyutu jira eenyutu hin jiru kan jedhu firuma isaa addan baafata. Firuma isaa dhalasaa obboleessa isaa mucaan ta'e akka jirtu kan hin barre jira waan ta'eef. Kanaaf kanadha jedhamee namaa kennuudhaaf namni kamiyyuu kanadha jedhee namaa kennuudhaaf kanatu nama rakkisa garuu yoo xiqqaate lakkoofsa namatti hin jedhe ol ta'a. Haa ta'u bareedaadha. Uummanni hammi kun egaa qe'eef qabeenya isaa irra dhiibbaa yookaan immoo weerara irratti godhameen buqqa'ee faca'eera. Mee amma kan dubbatamaa jiru ifatti egaa kan beekame magaalaa Shaambuuf naannoo sana Shaambuun ala uummanni kun eessa fa'itti amma kan inni baqatee yookaan faca'ee jiru akka odeessa qabdaniitti. Akka inni odeessa qabutti kan Shaambuu waan inni beekudha waan qabatamaadha. Inni kaan akkuma sitti mee gara Finfinneettis kan bahee jira akkuma akka fira qabutti. Inni kaan gara Giddaatti illee kan bahee jira baay'ee sana Naqqamti kan galee jira. Namni garuma isaa mijatutti karuma isa baasutti deeggarsa tokko dhabee nama dirmatuu fidhameeti garuma isa baasutti baheera. Garan ammasiin jedhe kanatti gaa. Waan ani beeku keessaa kaan immoo karuma isa baasutti baheera ta'uu danda'a. Tole kanaan alamma guyyaa lamaan kana gabaasni ba'aa jiru akka ibsutti godinoota lamaan sana keessaa kanneen buqqa'anii magaalaa Shaambuu dabalatee bakka adda addaatti faffaca'anii jiran gara 300 400 oliitti gabaasni ba'aa jiru. Isaan kuni gargaarsa argataa jiran kan jedhu komee dhiyeessaa jiru kan jedhu gabaasni bal'inaan ba'aa jira. Waan kana maal irraa quba qabdaa? Uummanni buqqa'ee bifa kanaan jiru kun immoo akkuma uummattiyyuu jiraataa jira. Maaltu isa jiraachisaa jira? Isa Shaambuuyyuu dabalatee jechuudha. Isa kana gara tokko waan hin galateeffatiin hin darbine jira. Fakkeenyaaf dhaabbileen dhuunfaa adda addaa kan Oromoof quuqaman miti mootummaa kan ta'an bifa adda addaatiin waanuma akka mi'a adda addaa waan tokko gargaarsa kennaniiru jiru. Dhaabbileen quuqama Oromoo qabanii quuqama sabaa qabanii miti mootummaa kan ta'an jechuudha. Egaa wanti argatame wanti gargaarame rakkoo jiru wajjiniin ani gahaadha jechuu baatus garuu amma kana nama bira dhaabbachuun dhaabbilee kana baay'ee galateeffachuu hin barbaada. Waldaalee amantii dabalatee qaamni kun amma ta'e bira dhaabbateera. Amma humna isaa bira dhaabbateera. Gama biraatiin ani karaa mootummaatiin wanti yoo karaa sanaa akka gaaffiitti kaastoo ta'e karaa mootummaatiin deeggarsa miti baay'ee nama rakkisaa. Uummata kana deeggaruun inni guddaan mootummaarraa kan eegamu. Uummati kun waa hin dhabne waa hin rakkanne waanuma salphaatti qeessanirraa olaantummaa seeraa mirkaneessee qaamolee rakkoo kana uumanii achii baasee qeetti deebisuun mataasaa gargaarsaa ture. Mootummaarraa kan eegamu kaaniyyuu hin barbaadu. Qabeenya qaba. Amma dhaabbatee jira. Midhaansaa kan namni funaanaa jiru hin jiru. Akkanatti qophaa akkanatti dhaabbata. Kunumtuu gargaarsa ture. Kaan gargaarsi tokkollee hin jiru jechuu barbaade. Gargaarsumatu ta'ellee otumti kana ta'ee amma jaarragaama dhaqanii lakki olaantummaa seeraa mirkaneessinaadhaan wanti hojii guyyaa tokko miti mootummaa fi
finxaaleeyyiin kun badaa gargar miti wal quba qabu. Baay'ee dhamni immoo ba'a. Afaaniin qaama ba'u. Kanaaf gargaarsi gara mootummaatiin godhame akka waliigalaatti kanadha jedhee waan itti himuu qabu. Garuu gargaarsumti osoo godhamellee qeettaa deemu kan jedhu sunillee gargaarsa ture kanuyyuu godhamuu dadhabe jechuu barbaade. Mee akka keetti maalirraa si fakkaata? Mootummaa kan biyya bulchaa jiru mootummaadha. Bakka hundaattuu caasaa mootummaatu jira. Waan fedhe jiraatus yookaan immoo walitti bu'iinsi yookaan lolli fedhe jiraatus jalqabatti kan deebii kennu yookaan immoo waama fedheyyuu haa ta'u ba'ee kan haasa'u qabu qaama biyya bulchuudha mootummaadha. Akka amma dhaga'amaa jiruuf argamaa jiruttis gaafa wanni kun jalqabu kaasee gama mootummaatti wanni jedhamaa jiru hin jiru. Gargaaruun hafnaan wannichumaayyuu baasanii dubbachuun akkasitti ifatti mul'ataa hin jiru. Namni dhibbaan osoo du'aa jiru kumaantamaan osoo qeerraa buqqa'aa jiru callisuu filachuun mootummaa kanaa maaliif sitti fakkaata? Uummata kanatti maaliif garaa jabaata qaamni mootummaa uummata kana bulchaa jiru? Fayyaa ta'e ulfaadhu gaaffii ijoo na gaafatte hunda keenyaafuu kan gaaffii ta'e kana garuu ani akka kootti akka nama tokkotti waan keessi koo natti dhaga'amu siin kaasa waan akka odeeffannoo uummataa irraa qabnuttis waan tokko yeroo ilaallu ka'umsumti isaa yeroo maaliif kanatti garaa jabaate kan jedhu tokko oromummaa keenyatu karaa nutti jabeessa. Oromoo waan taaneef natti fakkaata. Sabni kun Oromoodha, saba guddaadha, mirga isaa falmataa. Maaliif mirga falmatteen isa tokko ta'ee naannoo sana kan socho'u yoo fudhatte amma iddoo namni dhume kun waraanni bilisummaa Oromoos waraanni mootummaas takkaa dhaqeen beeku. Iddoon ani beeku keessumaa gaaf tokko daabboo tokko kenneen beeku qaamni eenyuun beekan. Garuu mootummaan maalidhaa? Waraana bilisummaa Oromoo deeggaraa qaamni kun uummanni kun yaada jiru kan qabu mootummaa. So gara jabinni kun waraana bilisummaa Oromoo hin dhabamsiisna. Kana dhabamsiisnu immoo uummatni Oromoo dhabamuu qaba. Kana gochuudhaaf immoo inni wajji walii galuu qaba. Saba kana wajji walii galuu qaba jechuudha. Finxaaleeyyii kana wajji walii galuu qaba. Amma yeroo malaaltu akkuma jalqaba sii kaas kiiloomeetirii 12 irra taa'eeti mootummaan jira. Kiiloomeetirii 12 irratti immoo finxaaleeyyii namaarraa uummata Oromoo buqqisanii qeessaan irraa buqqisanii iddoo sana qabatanii taa'aa jiru. Kana yeroo laaltu jara kana wajji wal taanee waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisnaa. Kana dhabamsiisuudhaaf immoo uummata Oromoo dhabamsiisna kan jedhu ani akka kootti kan jala murreessu. Uummanni kun dhabameera amma gariin isaa dhabameera. Mucaan dhabamteetti, abbaan dhabameera, haati dhabamteetti, dhalli dhabameera, gariin tokko dhumeera, maatiin tokko dhumeera. Inni hafe namni 2-3 akkan jiraannellee qabeenyi isaa hin jiru jechuudha. Fuuldureen jara kanaa maalidha? Wacce fuuldureen jara kanaa waan tokko abdiin dhugaan sistima. Batalee Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti aanoodhaan amma sistime keessatti fuuldureen jara kanaa abdiin tokkollee hin jiru. Qaamni bira dhaabbatus hin jiru. Yoo fudhatte gaa dhiifama naa godhi miidiyaan illee baay'eesaa miidiyaan illee kan miidhaa saba Oromoo kana miti kan inni ibsaa jiru. Fakkeenyaaf eengadde yoo fudhatte gaa maqaa miidiyaa sanaallee naa kaasetta siin kaasa. Qacceen ofii garafee ofii iyya jedhu mitiire saba tokkotu jiraata aanaa jaarragaa jaartee magaala jaarratanii afaan Amaariffaa eessaa akka dhufe kan nuti beeknu jechuudha. Hundi keenya keessoo keenya beekaa jiraata achiiti jedheeti miidiyaa wayiif dabarsa. Miidiyaan kun otoo boo'uuti miidiyaa kan addunyaaf dabarsa. FM tokko naa kaasee siin kaasa. Yeroo hunda yeroo sabni kun yeroo kan wajjin bo'u. Yeroo ammoo sabni Oromoo yeroo waa tokko yeroo akkasitti dhumu immoo gammachuudhaan kan shafatu jedhu miidiyaan akkasitti. Mootummaanis kana wajjin jira. Otoo kun jiru mootummaan kana ati adabadhu siin jedhu. Mootummaan akkuma sana waan godhuuf otoo kun jiru abdiin uummata kanaa booru maalidha? Booru maalirra ta'uu danda'u? Takka abdiin qabu yoo waaqayyo dhufe karaa waaqayyo abdiin kennameef malee akkaataa amma mootummaan qabatee jirutti abdiin tokko hin jiru. Dubbiin amma sii kaasirraa yeroo ilaalu akka nama tokkotti yoo yaadu harki mootummaa keessa jira. Maaliif kiiloomeetirii 12 irra taa'amee lakki ati gadhiisii bahe uummata buqqisteetta. Qeessaarraa buqqa'eera uummata ajjeesteetta. Ati seeraanuu gaafatamu uummanni qeessaaf taatee jedhee dubbachuu qabu dubbachuu dhiisuun isaa ragaan kanarraa hin jiru jechuudha.
naannoo Oromiyaa keessaa humni kun yeroo inni cabsee seenu inni argaa lafoota aanota inni qabatee jiru hundumaa ni argaa caasaan mootummaa hin jiru kana hundumti osoo ta'u uummanni kun osoo buqqa'u callisee ilaaluun isaa sun beekamtii kennuu fi dugda duubaan iyyuu isaantu jajjabeessa kan jedhu sana nama dhugeessaaf. Dhugaa kanuma jedhanis waan jiru waan keessa hawaasaaf jiru keessa koos jiru kanuma jechuudha. Osoo kana miti akkuma amma dubbanne kanaa gadhiisii bahii beekamtii yoo kennee fite amma kana humna amma kanaa qabatti taa'u. Qaamni kun humna amma kana humna guddaa amma kanaatti qabaate achiin taa'u ture. Garuu waa dudduuba abdii waan qabuuf harki bahee waan keessa jiruuf kana ta'uu danda'u kun waanuma ifatti namatti mul'isu waan ta'eef akka ragaatti fudhatamuu qabaa jedhee mayyaadha. Tole fayyaa ta'e amma gara xumuraatti dhufna amma yeroo ammaa kanatti maal keessa jira gaa naannolee keessatti lolli geggeeffamaa ture uummanni keessatti dhumeef qabeenya irraa buqqa'e walumaa gala haalli godinoota Wallaggaa ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaa amma maal keessa jira nagaan bu'ee jira moo humni sun akkuma sanatti jira moo maaltu jira amma? Waan takka waan nagaa bu'een jiru akkuma sanatti jira jechuudha. Amma finxaaleeyyiin Amaaraa kun namni qeesaan obsu Oromoon beektaa gara qeesaatti dhokatee iddoo buqqaa irraa iddoo dhokate irraa dhokatee dhaqee qeessa laaluudha. Waanti dhibu dhokatee gizeenni qeessa laalee dhaquuf deemu dhokatanii ta'anii finxaaleeyyiin Amaaraa kun nama ajjeesu garatti qeessaatti sii fudhate. Amma kanaaf nageenyi hin jiru namni qeessatti deebi'uu hin dandeenye hancaalu ta'ee jira malee waan sirraa jiru hin jiru. Waan jidduu namni jidduu galees hin jiru akkaataa kanaatti rakkachaa jira beelaan dhumaa jira dheebuun waan nyaatu waan dhugu dhabee namni rakkachaa jira Oromoon rakkinan beeku Oromoo kanaaf rakkoon amma ati kaaste kun ittiyyuu caalee jira ammallee Oromoon du'aa jira ammallee daa'imni du'aa jira dubartiin otoo mana yaalan gahin karaatti otoo muka jalatti dahaa jirti waanti dhibu otoo baqatanii dubartiin muka jalatti deessee jira. Ammallee akkaatama kanaatti kanarratti qoonqoon jira kanarratti uffata uffatanii hin qaban uffata manaa tokko fudhatanii hin ba'an uffati saamamee harka qullaa ba'e horiin saamamee harka qullaa ba'e inni birrii qabu mana isaatti birrii dhiiseeti ba'e waan ta'eef ammallee rakkoon itti caale malee waan fooyya'e kan hin jirre ta'uu isaan ibsa. Kana jechuun amma onoota gandoota uummanni keessaa buqqa'e kana humnumaa finxaaleeyyii kana qabatee jira jechuu keessa. Exact. Kana waan qabatamaadha kana mirkaneessuu hin danda'amu karaa kamiyyuu. Haa ta'u fayyaa ta'ee mee xumura irratti gaa miidiyaalee dhaabis haa ta'u miidiyaalee Oromoofis haa ta'u miidiyuma biyya kana keessa jiran rakkoo uummata kanaa gidiraa uummata kanarra ga'aa jiru gabaasuuf fedha qabu jettanii yaaddaniifis sanarra darbee immoo akka waliigalaatti gaa deddeebinee dhaamsa kana fuunaa uummanni kun waa dhaga'ee mallee akka garaa walii laafuu fi hawaasni Oromoo bakka adda addaa jira isa biyya keessaa qofa miti biyya alaas bakka adda addaa jira yeroo garaa garaattis dhaamsi kun qaamota adda addaan darbaa fi ture sanumarra deddeebina ammas uummanni kun gargaaramuu qabaa bakka itti gatamuu hin qabu ka jedhurraa waan kana deddeebinee kaafnaamee xumura irratti dhaamsi akka waliigalaatti Oromoofis isa keessa jiruufis isa ala jiruufis miidiyaaleefis immoo addatti dabarsitu yoo jiraate hiree isaas ilaannee yaaf gaaffii kana gudunfinaan. Haa ta'u galatoomni gabaabsi kan itti himu akkuma kanaan dura ibsaa turre mata kana Oromoo naa gargaaru Oromoon baay'ate kan jennu thank you waa galatoomin dhaabbilee miti mootummaan baay'ee uummata kana bira dhaabbateera ammas gaa yoo danda'ame amma danda'aatti biraa dhaabbatu rakkoo jiru haa ibsu kan jedhu gargaarsa akkuma jirutti ta'e garuu sagalee walii ta'u addunyaa naa baru rakkoo keenya kana addunyaa naa baru diyaaspooraan bakkee jiru kun miidiyaaleen bakkee jiran miidiyaaleen gurguddaa Oromoon qabu kun mee ifa baasanii akka addunyaan rakkoo kana baru dhugaa jiru soba dubbachaa jiru dhugaa kana sirriitti nu hubatamne ammayyuu rakkoon Oromoo sirriitti nu hubatamne waan ta'eef otoo kana godhe qaamni hawaasni Oromoo kan diyaaspooraan kan bakkee jirus kan keessa jirus abbootiin qabeenyaas qabeenya qofaan osoo hin taane sagaleen illee bira dhaabbatanii addunyaan akka baratu godhan kan jedhu tokko kanan kaasaa miidiyaalee yoo fudhatte miidiyaaleen dhugaa Itoophiyaa yoo ta'e Itoophiyaa isa jedhu kana rakkoon keenya kana maqaa Itoophiyaa uffanneeti Itoophiyaa jennu Oromoon aadaa keenyatu baay'ee ulfaata nu miidhe haati manaa akkoo abbaan manaa reebee abbaan manaa garafee harka cabsee miila cabsee ganama dhaqxee maal taate yoo jedhan mukattan bu'ee jabbiin na dhiisee ta'an na dhiisetti malee abbaan manaa kun rukkutee hin jettu akkas taane nuti hin dubbannu rakkoo keenya kanaaf warra miidiyaattis
yoo carraa argitanillee kana gootu isaanis yoo dhaga'ute osoo danda'ame Amaariffaan osoo dubbadhe itti himena keessaa ta'e natti tola miidiyaan baay'een saba tokkooti malaan Oromoo miti kun osoo sirraa eegaale kana alammoo seenaan gaaf tokko sirreessa galatoomee ulfaadha. Tole jiraataa godinichaa haala uummanni godina sanaa keessa jiru waan hundumaa nu qooduu keetiif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoon irra deebinee galatoomi siin jennaa yeroo biraas haala jiru irratti hundoofnee deebinee wal odeeffannaa fayyaa ta'e. Fayyaa ta'a ulfaadha. Kan orma fayyadu lammii isaa baqate gaaf tokko deebi'aa abjuusaa fixate. Budeen abbaan dhalchee yoo abbaatti bahe yookaan gatiin qabu albaa qecha ta'e bineensa labbarii wallaaleraa ta'e isa beekaa diduu beekaa of fakkeeche yerootu deebisaa suuta bira geeche nama xurree maqee imallisa dhibee seenaa jajallisaa xurii itti dibee nama xurree maqee imallisa dhibee seenaa jajallisaa xurii itti dibee. Beekan sanyii abbaa abbaarraa dhalata dabeerotu dabee sanyii abbaa dagata dawween daawwaa dhabdee wanna ormaa baattu karaan harkaa badaa duraa duubni raatu dawween daawwaa dhabdee wanna ormaa baattu karaan harkaa badaa duraa duubni raatu. Gagaraa kutattee kutata lammi callisee bulees gowwaa fe'a namni kanu ichoo alagaa okkoluun fayyu isa dhugaa dubbatee borrisee hayyu. Gagaraa kutattee kutata lammi callisee bulees gowwaa fe'a namni kanu ichoo alagaa okkoluun fayyu isa dhugaa dubbatee borrisee hayyu. Kalamba dirra kaleessa kalamba dirra kaleessa ragaasi tuute ilma abbaa wallaalame kunoo nutti ka'e kangaraa bara barumatika kangaraa bara barumatika barruu bira gahe baddiluun cittoorratti fantoo nutti ta'e yoo galtuun diddee sirratti baachuu yoo galtuun diddee sirratti baachuu abbaa dhalchee mamte ittimii ofaa hubattuu bakka argamte yoo galtuun diddee sirratti baachuu yoo galtuun diddee sirratti baachuu abbaa dhalchee mamte ittimii ofaa hubattuu bakka argamte. Kalamba dirra kaleessa kalamba dirra kaleessa ragaasi tuute jarrabbaa wallaalame kunoo nutti ka'e yoo rakkoon qabdee rakkate dirri yoo rakkoon qabdee rakkate dirri ittuu cima malee kardhallee hambaartu nu mormaa jarri kalee yoo garaan obsee dadhabe maayii yoo garaan obsee dadhabe maayii dubbiin ifa baha. Sanyiin abbaan qabne abbaan nutti ta'a amma saafintiin irratti faarsu ammoo kaan intiin irratti faarsu hafteen jara kalee kardhallee iyyaa jira gulguun nama kalee garaa fi baraan baraan lakkoofnu garaa fi baraan baraan lakkoofnu lakkoofsi nu gahe numatu waliin morma silaa orma ta'e. Kangara bara baruma beeka kangara bara baruma beeka baruu bira gahe lammii wal nyaatu nu dhibee farra ta'e. Lammii
nyaatee beelatti mufe miqanyaas maachii duubata dhufe ni mujjaa nyaatee beela rakkate bara hongee shankutee seena dubbate jarri sanyiin aangoo dhaalan dabare inni kunoo booyee boochite malee kan arbanyaa baandaan beekee wallole bara dhugaan daaqee soobatti tole kan bara sii kaasee kan bara lufe tokko ka'ee muudaa yoo tokko kufe bisumnaan baay'ee bokkise kalee warra dubbiin aangoo lagatte malee ilma abbaa yaamuu yoo ilma ta'e ifachaan seeraa seeratti ba'e harma hodhaas taanaan seera tutuma maaliif sobaan boochee duuta hundume namni sobaan ililchee haqqatti ni duuka darbee deemaa wadni kamiyyuu inni dhugaa daaree deemu ulfina maaliif lammii maalooma wal jibbina isa dhugaa aaree keechi gubate akka sanyiin aangoo dhabee qubate isa dhugaa calliftee eenyuttan hima abbaaf ilmaan boonyee cufne bitu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiileen keenyaarraa karaa raadiyoo sagalee bilisummaa Oromooti isiniif darbuu qabannee kan dhiyaanne kanumaan goolabneerra. Qophiilee keenya yeroo biraa isiniif darban qabannee amma dhiyaannutti nagaaf nuuf tura. Injifannoon uummata Oromoof.